የልጄን ደም ሀቋን እንድታወጡልኝ አሁንም ከጎኔ ናችሁ። እውነቷ እስከሚወጣ ድረስ ከጎኔ እንድትቆሙልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እንድታግዙኝ እለምናለሁ፣ እጠይቃለሁ። har'a akkuma beekamu harmeen qananii sooshaal miidiyaa irratti dubbattee jirti. Hadaraa uummanni Itoophiyaa hundi keessan haqa micayyoo kootii haga naa baastanitti na bukkee dhaabadhaa jettee turte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni koo, nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkamisaati kana geessanii ani nagaa kootii, isinis akka nagaa taatan abdiin qaba. Egaa viidiyoo irratti akkuma argitanii harmeen keenya dhugaa waaqayyoo hedduu nama gaddisiisu. Egaa hunda caala kan idimee ishii muluu nuti har'a fakkeenya fi qanishiin boqottu san boonyee fi gaddinee fi akka nam tokkotti hiriyaas ta'ee obbolaas ta'ee namoonni baqa wantoonni garaagaraa ijoolleen garaagaraa jechaadha gadda keenya hirmaannee turre yeroo jechaadha. Garuu haa ta'u malee micayyoon kun kan idimee muluu gubachaa jiraatu eenyu yoo jenne harmee micayyoo kanaati jechaadha. Akkuma har'a viidiyoo kanarratti argitanii baay'ee tokko keessi koo nagadde dhugaa dubbachuu fi maalan akkan jedhullee hin beeku dhugaa waaqayyo. Egaa harmeen kun aga humna keessanii na gargaara, na bukkee dhaabadhaa, haaqi micayyoo kootii akka naa ba'u jettee jirti jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gaddisiisu. Egaa maarree hundumti keessaniyyuu akka sagalee taataniif hundumti keessanis sooshaal miidiyaa qabdan irratti sagalee ta'aa fi maaliif tokko immoo wanti gaaffiin natti ta'ee jira. Wantoota garaagaraa deemaa jira jechaadha sooshaal miidiyaa kanarratti. Piliis haqa micayyoo awwaalaa jirtu jechaadha. Maaliif yoon kana isiniin jedhu inni tokko deeggaraa qananiiti, inni kaan immoo deeggaraa Andoonaa Alam jechaadha. Maaliif Andoonaa Alamarraa mana hidhaa galee jira jechaadha. Mana hidhaa galee jira. Inni akkasin goone inni akkana godhee jechuu osoo hin taane haaqi micayyoo kana akkamitti dhokachaa jira yoo jettani deeggartoonni qananii isa tajjeese yeroo jedhan isaa sun immoo inni najjeemne minaamina jedhanii haqa micayyoo kana waliin burjaajessanii haaqi micayyoo dhokachaa jira jechaadha. Maaliif Oromoodhuma taatanii bakka lamatti wal qooddanii jirtu jechaadha. Oromoon umataatanii bakka lamatti wal qooddanii jirtu. Kun immoo dhugaa micayyoo kana haqi micayyoo kana ba'aan jiru jechaadha, dhokachaa jira. Akkanatti adaraa keessanii dhugaa waaqayyoo dhugaa kan beeku micayyoo kana namni isaa ajjeesu ofii dhafisu ajjeeftu kan argu rabbi tokkicha bichaadha jechaadha. Dhugaa dubbachuuf rabbi tokkicha bichaadha jechaadha. Kan abbaan manaa ajjeese hin ajjeenne wantoota garaagaraati jechaadha. Wanti nuti beeknu jiru akkana goone bor waan nurra ga'uun beeknu murteessuudhaaf arraba keenya kanatu nu dura boqota sila ta'eef arraba keenya waan hin taane hin dubbatinaay, hin murteessinaay. Warroonni immoo hiriyoonni isaanii dhoskaa jiru jechaa jiru. Namoonni tokko hiriyoonni fakkeenyaaf isin ogguu laaltanii hiriyoonni gaafa mana tokko keessa gaafa haadhi manaaf abbaan manaa jiraatanii keessummaan gaafa isin dhufan gaafa mana keessan dhufanii osoo aga barbaadeeyyuu jaalalaan jiraatanii jibba waliitiin jiraatanii osoo mana keessa caqacaqeen jiraatee gaafa keessummaan dhufee si jammar mana tokko keessatti keessummaan dhufee akkamitti waleenyu jedhu jettanii yaaddu. Sarras immoo darbee innis immoo in ajjeesa jechuudhaaf micayyoon kun yeroo gadi baatu kolfa arginaa, gammachuu arginaa. Innis immoo proogiraamii garaagaraa irrattis immoo wajjin deemti jechaadha. Micayyoon kun osoo dhuguma hin jaalatu ta'e wantoota baay'eedha keessa keenya shakkii kan namu jechaadha. Namni akka kooti shakkiin keessa keessan guute meeqatu jira. Garuu ani shakkii waa baay'ee shakka dhugaa waaqa akkasis hin godhu nan jedha. Namni immoo ogummaa suurota garaagaraa gadi bahee egaa namni walitti bu'ee abbaan manaa haadha manaa inuma rukuta jechaadha. Namni mana tokko keessa jira abbaa manaa haadha manaa dhiisiti namni alaalayyuu jiru jechaadha. Hiriyaa wajjin wal dhabaa wal loluu wal rukutuu waanuma jiru. Suurota kaasan immoo har'a feekii uumanii gabbaasanii isatti akkasitti dabaddabaa ba'ee namni guyyaa hunda gammachuu miti. Waa meeqayyoo aartee gadi baatee hin boossa miti abbaa manaa dhiisiti jechaadha. Piliis waa tokko murteessina hamma garee godhatanii gareedhaan dhugaa micayyoo kanaa dhokachaa jira. Gareen kaan isa tajjeese jiru, garee kaan ofiif hojjeeftee Andoonaa Alam akkas hin goone jettu.
wanta nuti beeknu tokko hin jiru jechaadha. Garuu imimmaan armee kana sinaa gaafatu wanti tokko hin dubbatina afaan keessaniin waaqayyoon kadhadhaa fi gumaan micayyoo kanaa akka ba'uu fi dhugaa dubbachuuf hani aqumti micayyoo kanaa akka ba'u malee uumaa wanta tokko wanta hin dubbadhullee na harkaa bade. Armeen kun immoo keessattuu garaa na nyaatan jechaadha. Har'allee garaa isaanii gubachaa jira. Nuti garuu riyaan warroonni micayyoo kanatti aanu kaafuma san boonyee baafanne ishiin garuu armeen kun jechaadha idimee ishii muluu gubachaa hafti jechaadha. Idimee ishii amma jiraattu muluu tokko osoo jira jettuu dhabde jechaadha. Armeen kun osoo guyyaa tokko dhukkubee mana yaala geeffattee yaallatiin lubbuu micayyoo kanaa darbee isaan wanti isaan beekan tokko illee hin jiru. Mana keessa wanti ishiin beektu tokko hin jiru jechaadha. Har'as akka mucaa kootii na barbaada na gargaara jechaa jirti. Hundumti keessaniyyuu waan biraa dhiisatii sagalee akka taataniif gargaara. Dhugaa waaqayyoo hedduu tokko garaa na nyaatanii maalan akkan jedhu beeku rabbi waaqayyo dhugaa isaanii